Joobiyyee ajoobaa joob garaana dhukkubaa waan ofii gadina teechisaa ajoobee hoggansi arguu joobaa joob dhungee na feesisaa ajoobee namas waan gaafannee waan beekne keessisaa jedhin. Durbummaa ishii tuquun qabdu durbummaan ishiidha akka kabajameen taa'uu qabda. Ta'uu baannaan abbaan ganaa ishii fuudhu sun sii gaafata jecha. Dubra hirma hidhattee jirtu tokko harkaan inni tuquu hin danda'u tuquun inni dhorgaadha. Harkumaan waan biraati miti. Kanaaf gaarayyuu ishee achirratti waan dhufu hundumaa humnaanis haa ta'u seeraan ejjennoo fudhata. Ni sodaatama jechuudha hin tuqamtu. Oromoo biratti qeerroo fi qarreen maqaa ulfinaatiin. Oromoo Walloo biratti immoo aadaan qarree fi qeerroon qaban kan gaarayyuu jedhamutu jira. Kan gaarayyuun heerumtee yaadachuun hin oolu ofeegi waan ofii koo wanti sun qadaadan qabu. Sirbi kun sirba dargaggoonni Oromoo Walloo durbi durbummaa ishee akka eeggattuuf sirbanidha. Oromoo Walloo jaarraa dheeraadhaaf gidiraa fi acuuccaan guddaan irra gahaa turus hundumaa qolachuudhaan qabsoo dheeraa sirnoota garaagaraa waliin dabarsaa turus har'as uummata sabboonaa eenyummaa aadaa fi afaan isaa qabsoon tifkatee asiin ga'eedha. Aadaawwan Walloon akkanaan asiin ga'e keessaa tokko aadaa irmaadii fi gaarayyuuti. Irmaadii yookaan torbii jechuun qabattoo gogaa irraa addaatee tolfamuu fi kan durbi mudhiitti hidhattuudha. Torbiin yookaan irmi adiin kun faaya dubaraa yoo ta'u durbi kaadhimamtee aarrii wajjin mudhii irratti kan hidhattuudha. Akka aadaa Oromoo Wallootti durbi torbii kan hidhattuuf kaadhimaa qabaachuu ishee agarsiisuufi iddoo tokko tokkotti garuu durbi yoo kaadhimaa hin qabaannes gaarayyuun ishii torbii yookaan irma adii kana ni bitaafi. Hirmi adiin dubrummaa mul'isuudhaaf kan dhimma itti ba'an. Baay'ee liitiraari hirma jechuun mataa isaatiin dubra qarreedha jechuudha yookiin immoo qarrummaadha jechuudha. Torbiin yookaan irmi adiin kun dubaroota biratti mallattoo maalummaa isaanii ta'uu bira darbee mudhii isaanii qal'isee mudhii sonsaa fakkeessa jedhamee dubartoota biratti amanama. Gaarayyuun jaalallee yookaan jaallee waliiti. Inni ishiidhaaf ishiin isaaf gaarayyuudha. Akka aadaa Oromoo Wallootti hojiin gaarayyuu inni jalqabaa yoo gaarayyittiin kaadhimaa qabaachuu baatte irmaadii yookaan torbii bituufiidha. Yoo gaarayyittiin kaadhimaa qabaatte garuu dursee irmaadii sana gaarayyittiidhaaf kan bituu kaadhimaa isheeti. Gaarayyuun kun gaarayyuu isaatiif kennaa garagaraas ni kennaafi. Saamunaa fi shittoo akkasumas daawwitiittiin fuula ishii ilaaltu bitee kennaafi. Magandama laafos magandamne anis magandama wayitubane wayya. Magandama laafos magandamne anis magandama wayitubane wayya. Magandama laafos magandamne anis magandama wayitubane wayya. Yoo kamisee baatuu maali kannaa bittuu waan jabanni fidee saamunaa fi shittoonfaa sirboota achirraa dhufan sirba aadaa fi kan weellistoonni hedduu ittiin sirbanidha.
Gaarayyuun yookaan jaalalleen tokko irma adii kan hidhattuuf sababoota hedduutu jira. Inni jalqabaa irmi adiin mallattoodha. Isheen irma adii godhattee durbummaa qabdi jechuudha. Durbi kun hin heerumne yookaan immoo walqunnamtii saalaa gootee akka hin beekne agarsiisa. Irma jechuun Oromoo Walloo biratti matuma isaatiin durbummaa yookaan qarrummaa argisiisa. Gaarayyuu fi irmi adiin hidhata fedhii yookaan hawwii Oromoo Wallooti. Irma adii kana hawaasni ni fedha. Warra gaarayyittiitiifis leelloodha. Gaarayyichis sirna kana yoo fedhees yoo fedhuu baates tooftaa kana keessa galuutu dirqama. Warri dubartii maaliif gaarayyuu fedha jennee yoo ilaalle gaarayyuun sun waan hundumaa intala dubaraa gaarayyuu ta'uuf irraa ga'utti itti gaafatamummaa waan fudhatuufi. Gaarayyuun kun gaafa irma adii bitee jalqabee mucayyoo sana yookaan gaarayyittii eeguudhaaf itti gaafatamummaa guddaa qaba. Isheenis waan inni ishee ajaju hundumaa ni fudhatti. Kana jechuun garuu hanga aadaa fi safuun gaarayyichaa hin dabnetti. Duudhaa gaarayyuu keessatti wanti baay'ee nama ajaa'ibuu fi amanamummaa guddaa sabni kun aadaa isaatiif qabu kan agarsiisu dhumarratti gaarayyittiin gaarayyuu ishiitti heerumtu. Anis jaaladhaadhaati nan jaalattu gammalee baafattee narraan gangaalattu waytu baanee wayyaa. Gaarayyuun kun gaafa irma adii biteef irraa jalqabee yoo ishiin sirbitu, yoo gabayaa deemtu, yoo bishaan waraabduu fi qoraan cabsitu ni hordofa. Garuu wal fuudhuudhaaf yaaduun aadaa cabsuu fi dabsuudha. Bakka sirbaa fi tapha adda addaattis ni eega. Yoo inni eeyyameef malee nama biroo waliin walitti sirbuu fi taphachuu hin dandeessu. Mee afuufi gobeessa kan afuufame. Joobiyee ajobee gobeessa afuufi waan ofii kan qaawwa sadii jooba ajoob ansi jaaladha ajobee namni wal jaalatu ajooba ajoob anumaafisii jedhiin joobiyee gaduma na gore waan ofii gaduma ajooba ajoob kee ani naan bahu joobiyee silaa baduma dhiin. Laga warra waayyuu inu taalu kormii eessaan itti sirbuu gaarayyuun ishiin sarmuu. Gaarayyuun tokko yoo gaarayyuu qabaachuu barbaade karaa firoottan ishee beekaniin gaafata. Gaarayyittiinis waadaawwan sadii qabattee dargaggeessa gaarayyuuf ishii gaafateef gaarayyuu taati. Mucaa takka hamma gaafa heerumtu oduma kanuma qaadhimaas qabdu haa ta'u hin barta. Amma karaatti dubbisuu dandeessaa. Fira ishiidhaa gaafattee ilma beeraa ishii gaafattee dubbisuu dandeessaa. Ishii kana na barsiisii jettaan hin gaafatta. Ishii walitti haasoftaa. Akkuma nama fuudhutti ishiin nama fira ishiirraa nama lama fudhattee dhufti ati fira keetirraa nama lama fudhattee dhuftaa qaalii jaamaa walitti kennita. Maal jettee ishiidhaan ati an taa'etan qaalii jaalalaa sitti kenneen jaan sirraa fuudhee jetti. Qaalii hamilee sitti kenneen jaan sirraa fuudhee jetti. Qaalii gaaddisa alaa sitti kenneen jaan. Maal inni sadan kun qaalii jaalalaati si jaaladhe jechuudha. Sirraa fuudhee jechuun ishii si jaaladheen jira jechuudha. Qaalii hamileeti jechuun immoo jaalalli kiyya hamilee dhumaa fi waan biraatti hin seennu. Kan mana akka manaatti yookiin wal qunnamtii saalaa raawwannuu miti yookiin waan biraa kan goonuu miti. Kanuma hamileef qofa wajjin taphannudha. Lamaa miti. Inni xumuraa qaalii gaaddisa alaati. Mana keessatti miti kan isin barbaadu gaaddisa alaatti kan taphannu. Waan gaaddisa alaatti jiruuf jireenyi keenya kun dhiba jaama wanni kun akkuma waliigalaatti abaluu dhiba deeme jaama dargaggoon tokko amma mana namni dhufee gaafate. Eessa gore abaloo hin jiru jaan dhiba deeme siin jedhan. Akkasitti achi deemaa akkasitti taphannaadha. Gaafa kana gaati fuute itti gaafatamummaa qabda. Durbummaa ishii tuquun qabdu. Durbummaan ishiidha akka kabajameen taa'uu qabda.
ta'uu baannaan abbaan ganaa ishii fuudhu sun sii gaafata jecha. Taa'ee gaafa wanni bira ga'ee seera hamileettu kana eegamu. Amma fakkeenyaaf dargaggoon tokko karaatti dhufee sa'aatii kun amma sa'a erga zuhur qilleensa isiin jedhan erga immoo sa'aatiin kun sa'a 10 sa'a 9 booda ta'e ajjeesaa yoo taate malee hin faraatu dandeessee durba. Gallamni baa qaba siin jetti. Dhattee ati gaafattee durba bahamilee harritti hamilee natti kennee hojjetteen gallamni baa qaba siin jetti.